Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan laayikii sheer godhuu hin dagatin akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warra dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Kallatti mangara mata dure oduu amma qabaddeetti yeroo dabru oduun jalqabaa oduu simbirtuudha. Oduun simbirtuun kenna Itoophiyaatti dhukkuba maaree jaldeessatti lubbuun nama tokko darbuun dhagahamee jira. Namoota dhibee kanaan qabaman keessaa nama tokko lubbuun darbuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun inni taanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan adda waraanaa tokko qofarratti waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Mootummalleen humna guddaa bobbaasuudhaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiru qolataa akka jiru himee jira. Dabalata oduu kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Saudi Arabiyaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota 14 irratti dhuggura viizaa keettee jirti. Dabalata isaa qabna. Oduun inni biraa pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ameerikaa akeekkachiisee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu ispoortiillee qabna. Oduu ispoortiitiin gareen Faransaay PSG'n yeroo jalqabaatiif geeba Champions League kaasee jira. Dabalata isaa qabna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjinis wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu simbirtuu yookaan oduu ammeedha. Itoophiyaatti dhukkuba maaree jaldeessattiin nama tokko lubbuun dabruun dhagahamee jira. Itoophiyaatti dhukkuba maaree jaldeessaa yookaan Mpox jedhamuun namoota qabaman keessaa nama tokko lubbuun dabruun beekamee jira. Ministeerri fayyaallee nama tokko dhibee kanaan kan qabame lubbuun isaa akka darbe beeksisee jira. Akkasumas namoonni dhibee kanaan qabaman 6 ta'uun kan mirkanaa'e akka ta'e biiroon fayyaa beeksisee jira. Caamsaa 23/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa kaleessaa sanbata jechuudha. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa namni dhukkuba kanaan qabame tokko yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti lubbuu isaa dhabuu beeksisee jira. Ministeerri fayyaatii fi Inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa dhukkubni maaree jaldeessaa gara Itoophiyaa seenuu kan beeksisan torbaan dabre ture. Dhukkubni kunis yeroo jalqabaatiif kan argame Mooyyaaleetti akka tures beeksisanii ture. Yeroo jalqabaatiifis dhukkuba kanaan kan qabaman daa'ima guyyaa 21 fi haadha isaa akka ta'e ibsanii ture. Haati fi daa'imni dhukkubni kun jalqaba irratti argame kutaa wal'aansaa addaatti isaaniif qophaa'e keessatti hordoffiin isaaniif taasifamaa jira jedhamee jira. Kana boodas namni tokko kibxata dabre dhukkuba kanaan qabamuun mirkanaa'ee jira. Roobii dabre immoo namoonni dhukkuba kanaan qabaman dachaan dabaluudhaan 6 gahuun himamee jira. Kanuma hordofuun ministeerri fayyaa sanbata galgala jechuun guyyaa kaleessaa caamsaa 23/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 6 qabaman keessaa nama tokko lubbuun dabruun beekamee jira yookaan ministeerri fayyaa beeksisee jira. Erga dhukkubni kun dhagahamee booda immoo namoonni qorannoon taasifameef 15 gahuulleen himamee jira. Mallattoowwan dhukkuba kanallee ho'i qaamaa dabaluu, bowwoo mataa, qufaa, qaamni dhiita'uu, dhukkubbii duudaa akkasumas kammaashaa akka ta'e ministeerri fayyaa beeksisee jira. Mallattoolee kana namarratti hin argama akka ta'u taate of eeggannoon barbaachisaa ta'e akka taasifamus dhaamsi dabaree jira. Isiniin geennee jira. Irraa of eegaa. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanaan waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Mootummaanis gama isaatti humna guddaa bobbaasuun haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota isaa irratti raawwataa jiru qolataa akka jiru kan beeksise yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo lola kallattii tokko qofa irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Lola adda tokko qofa irratti gaggeeffameen injifannoon argadhe jedhe AKM 161 Snaappara 5 PKM 10 Dishqaa tokko kan hiikkate yoo ta'u 60 booji'ee 95 madeessee 134 immoo addunyaa tanarraa gaggeessuun
injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Oboon zoonii lixa Wallagga Bahaa aanaa eebantuutti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa tanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabeessa akka jiru akkasumas meeshaalee hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa kana kan raawwatte guyyaa kaleessaa caamsaa 31/2025dha. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa caamsaa 31/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi kasaaraa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Aanaa Horroo ganda Baqqalee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti barraaqan raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise kan harkaan qabeessa akka jiruu fi akkasumas kan madeessise kan jiran akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa kan raawwataa jiru akka ta'ee fi har'a barraaqan haleellaa kan jalqabe mooraa waraana bakkoota garaagaraa jiran irratti akka ta'e himee jira. Haleellaa barraaqan mooraa waraana mootummaa bakkoota garaagaraa jiran irratti raawwateen mooraa waraana mootummaa bakkoota garaagaraa jiran barbadeessuun waraana keessa jirus miidhaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansise kaan immoo madeessuudhaan kan harkaan qabeessa akka jiruu fi meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Walumaa galatti guyyoota muraasa dabran kana keessa fufteedhaan mooraa waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuun bakkoota garaagaraatti haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa mooraa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu barbadeessuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu yookaan dabalata oduu kana yeroo inni nu gahetti qabannee kan dhufnu ta'a. Saawud Arabiyaan Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota 14 irratti uggura viizaa keettee jirti. Saawud Arabiyaan lammiilee biyyoota 14tiif viizaa kennuu yeroodhaaf ugguruu beeksiftee jirti. Biyyoonni kunneen Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 7 kan of keessatti qabateedha. Uggurri viizaa kun iyyannoowwan viizaa hojii yeroo haaraa fi akkasumas kanneen hin xumuramin irratti akka ta'e himamee jira. Uggurri kun dameewwan Saawud Arabiyaa hojjettoota biyya alaa irratti hirkatan irratti dhiibbaa akka qabus himamee jira. Biyyoonni Afrikaa uggurri kun irra kaa'ame Itoophiyaa, Masrii, Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa, Suudaan, Tanzaaniyaa fi Morookoo yoo ta'an dhiibbaa hamaa irratti uumuu akka danda'us tilmaamamee jira. Biyyoonni biroo kan uggurri viizaa irra kaa'ame Indooneeziyaa, Iraaq, Joordaan, Yaman, Hindi, Paakistaanii fi Baangilaadesh fa'aadha. Uggurri viizaa kun biyyoota kanneen irratti dhiibbaa dinagdee guddaa akka qabu himamee jira. Sababni isaas Saawud Arabiyaa irraa humni namaa fi mallaqaa guddaan kan argamu waan ta'eef. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan Saawudii uggura viizaa kanaaf sababa inni ibse kan hin jirre yoo ta'u, tarkaanfiin kun hiree hojjettoota miliyoonaan lakkaa'aman balaadhaaf akka saaxilu yookaan akka saaxiluu danda'u xiinxaltoonni himanii jiru. Oduun biyya alaa inni biraa Faransaay Ameerikaaf akeekkachiisa kennitee jirti. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ameerikaa fi Awurooppaan walitti bu'iinsa Yuukireenii fi Gaazaa keessatti uumame dafanii yoo hin furre amanamummaa akka dhaban yookaan immoo akka dhabuu danda'an akeekkachiisanii jiru. Gara biraatiin immoo biyyoonni Eeshiyaa waldhabdee aangoo Ameerikaa fi Chaayinaa jidduutti taasifamaa jiruun akka hin miidhamneef Awurooppaa waliin gamtaan haaraan akka uumamu gaafatanii jiru. Emmanuel Macron kana kan dubbatan yaa'ii ittisa Eeshiyaa Singaappoor keessatti gaggeeffame irratti yoo ta'u, Raashiyaan Yuukireen daangaa tokko malee yoo fudhatte Taayiwaanitti maaltu uumamuu danda'a? Filiippiin keessatti wanti tokko yoo uumame maaltu godhama jechuudhaan kan dubbatan wal falmisiisaa ta'ee jira. Pirezidaanti Macron itti dabaluunis Faransaay tattaaffii Awurooppaa beekamtii mootummaa Falastaan kennuu dabalatee hooggantee jirti. Kun ammoo dhimma kana irratti kallattii sirrii ta'een socho'aa akka jirtu kan agarsiisudha jedhee jira. Oduu ispoortiitiin dorgommiin Chaampiyoonsii Liigii Awurooppaa bara 2024-25 injifannoo PSGtiin xumuramee jira. PSG'n yeroo jalqabaatiif geeba Chaampiyoonsii Liigii Awurooppaa kaasee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 31/2025 tapha xumura Chaampiyoonsii Liigii Awurooppaa
Istaadiyeemii Aliyaanz Areenatti taphatameen PSG'n Inter Milaanin 5-0dhaan mo'uudhaan garaagarummaa guddaadhaan Inter Milaanin mo'uudhaan geeba kaasee jira. PSG'n mo'atu hordofee magaalaa Paaris keessatti gammachuu isaanii ibsataa kan turan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen rakkoon akka tures akkasumas namoonni rakkoo uuman hedduunis akka hidhaman odeeffannoon gara sirraa baatee ibsitee jirti. Jeequmsa uumameen konkolaattonni hedduun gubatanii akkasumas suuqiif yookaan dukkaana irratti saamichis yaalamee akka ture beekamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nuu tura.